uumamarraa dhufu yoo ta'u maleessa rabbitu tokko tokko rabbis dheekkamsa nurraa qabaa rabbis akka hamaa wayiitti Oromoo laalaa isa kan balaa hungeeti isa kan kanaan fixa jedha lakkisuma tokko fixaatti jira. Siyaasa kee akka itti ilaalteera maleessa waa tokkoon sitti himan. Hungeen sun waaqa biraa ta'u gogiinsi uumamu suni qilleensarraa jijjiirama qilleensaa yoo ta'u malee jijjiirama qilleensa sana fakkeenyaaf nyaata tokko of dura keessee yoo nyaata wayii nyaachuuf dhiyeeffadhee waan itti nyaaturra kaa'adhee waaqa yookaan rabbiin naa qulqulleessi jedheen kadhadha malee rabbi nyaata kana fuudhi afaan na kaa'e jedhee hin kadhadhu jechaadha. Maaliif rabbi harka naa ta'uu hin danda'u garuu naa eebbisuu danda'a yookaan nama wanta sana dhufee harkaan fuudhee yoon harkaan qabu ta'e fuudhee afaan na kaa'u naa kennuu danda'a. Kanaaf wanta gootu qabdaa jechaadha wanta gumaachitu qabda wanta gootu tokko irratti aarsa sirra barbaachisu tokko jira jechaadha. Maaf jennaan ummati Booranaa jaallatu jibbitus siyaasaaf beelee siyaasaaf hungeen rukutamaatti jira. Maaliif Boorana dirree akkasii dhiisi gammoojjummaa qabaatu yoo malee dirree akkasii lafa ciisaa akkasii dhiisi lafa biyyoo goggogaa dhiisi Tigraay bakki irraaf jallisee dhagaan duwwaan magariisa akkamii akkasiin uffatte argiteetta. Maaliif siyaasaan fayyan ilaasaan. Maddi rakkoo isaanii siyaasa wanta ta'eef siyaasa irratti hojjetanii waggaa 27 bilisummaan maal akka taate baranii misooma irratti bobba'anii lafa dhakaa sana irraa diiganii caccabsanii irratti humna baasanii misooma irratti baafatanii mootummaa mataa isaaniitiin lafa dhagaa duwwaa ture sana fuudhanii misooma godhatanii lafa magariisa dachee magariisa godhanii lafa kaataniitu irratti sadarkaa bokkaan roobuuf irra ga'ee jechaadha. Biyya yeroo dheeraa bokkaa hin qabne jechaadha. Booranii darbee ta'u malee roobiin jiraata. Gammoojjummaa qabaatu iyyuu malee. Dirree Booranaa sana gaa utuu siyaasii Oromoo nagaadha ta'e utuu siyaasii biyya sanaa Oromoodhaaf waan gaarii yaada ta'e dirree Booranaa sana lafa Booranaa sana misoomas akkamii irratti oomishuu dandeessa dachee magariisa gootee lafa kaa'uu ni dandeessa dachee sana jechaadha. Kan dhagaan misoome lafi gogaan immoo lafi awwaara ta'e bonaan immoo akkas hungeen miidhamu kun immoo wanti inni misoomuuf hin jiru. Bishaan eessarraa harkistee fidduu kan dandeessa gadi fageessitee qottee burqaa garaagaraa keessaa baastee uummata naannoo sanaas ta'e dachee sana magariisa gochuu ni danda'a. Garuu maali dhukkubisa uummati kun maaliif beera isa iyyuu dhiisama. Booran nama fakkeenyaaf gammoojjummaa qabaafitu hungee rukutee jenna. Arsii keessatti immoo maaltu ta'aa jira? Lafuma dachee magariisa ta'e lafa Itoophiyaa irraa wantichi qonni dachee sanarra qotamu Itoophiyaa nyaachisaa jirurraa uummati hungeerraa rukutamee miidhamaatti hin jiru. Maan Oromoo duwwaan waan Oromoo ta'eef maan rakkoon saaga siluma akkam fakkeenya isinii kaase maddi isaanii guddaan maanni burqaa bishaanii boora'ee tokko dakasaa yookaan gajjallaa isaatii irratti calalte bishaan qulqulluu yeroo hundaa dhuguu argachuu hin dandeessu. Madda sana irratti qulqulleessuu danda'u qabda madda sana akka inni calalu gochuu yookaan madda mataa kee danda'e madda siifattee madda qulqulluu achirraa bishaan qulqulluu dhuguu danda'u qabda. Siyaasni Itoophiyaas Oromoon kana gochuu danda'u qaba. Yoo achi hungee rukutachi dhaqa yoo asii akka godhe amma fakkeenyaaf giddaa kiramuu keessatti tokko faana na ajaa'ibsiisadhe nama tokko fa'a. Biyya keessa jira dhamu maal jedhe akkaawuntii waa tokko irraa dubbata. Amma roorroon Oromoo daangaa darbee jedha. Kan hin jedhu jara keenya gaafuma ganda kee lafatti dhalatte aanaa kee yookaan godina kee yookaan zoonii kee duwwaarratti balaan tokko uumamu akka waan roorroon daangaa darbeetti kan ilaaltu kutaa Oromoo kamillee keessatti gaafa rakkoon uumamu yoo dhuguma akka namaatti yaaddate daangaa darbeeraa jedhe. Oromootti kan daangaa darbame sababa namni zoonii kootii godina kootii irratti miidhaan irra ga'eef utuu hin taane sababa Oromoon garbummaa jalatti kufee jiruuf yeroo sanatu daangaa darbameetu Oromiyaa dachee Oromoo irra dhufamee lafisaa saamamee namni isaa akka kanatti dhumaatti jira. Arra sababa firri kee du'eef arra sababa godina kee keessa namni dhumeef sitti hin ta'e. Amma koforaa san kana na dhibaana. Amma jechuun nama miidhame dubbachuun cubbuura jechaatti jiru karaa kanarra ni hiikkatina. Sirriidha aree gubatteen argin madaa abiddaa jechaadha. Gaafa inni iddoo biraatti taa'aa ture oduuraan dhagaa ture gaafa raqii ganda isaa keessa namni inni beeku du'u zoonii isaa irratti nama akkasii du'u nama baay'eetti dhaga'amuu ni danda'a. Inni kun waan gaariidha. Arguun gaariidha. Maaliif madaan kun yeroo biraa iddoo biraatti gaafa ta'u waa itti fakkaachaa kan hin turre akka nama sareen du'eetti kan lakkaa'an turre arra gaafa isa bira ga'u dammaquun isaa waa tokko. Garuu gaa dhukkubbiin gaafuma nama abiddi gaafuma mana kee duwwaarraa ka'u gadi ba'uu hin qabdu. Ollaa keetii gaafa kee tokko of eeggannoodhaaf si gargaara. Maaliif abidda sitti dhufaa jiru sanarraa akkamitti yoo irraa badina abidda kana ofirraa ittisa si jedhuufitu si gargaara. Inni lammataa immoo yoo danda'ame achuma ganda ollaa keetii abiddicha dhaamsite ofii manni kee akka nagaaraan abiddarraa baraaramu gochuudhaaf si gargaaraa jecha. Kanaaf kanas akkasitti hiikkadha. Achitti dhume miti. Wallagga lixaa keessatti qellee wallaggaa keessatti keessumaa anfilloo keessatti guyyaa tokko nama 30 dhume nama 14 maatii tokkorraa kan dhuman. Magaalaa Kuuroo jedhamtu
Kuroo jechuun ganda baadiyyaa xiqqaa Anfilloo keessa jiraattu keessaa jechaadha. Gara daangaa Sayyootti kan argamtu. Karaa kibba lixaatiin. Iddoo sanatti nama 30 guyyaa tokko magaalaa xiqqoo ganda baadiyyaa keessatti fixanii nama sana keessa namni 14 fira waliiti. Maatii nama tokko jechaadha. Taateen kun kutaa Oromiyaa hundumaa keessatti ta'aa ture. Ajjeechaa yoo ta'e sanuma. Maaliif kana kaasuu barbaade? Amma fakkeenyaaf ajandaa baay'ee Afrikaa qabna ture torbee kana keessa ilaalan ture torbee tokko lamaan kana keessa jechaadha. Inni kaan waa'ee dhimma Booranaa irratti. Booranaa irratti yoo xiqqaate maaliif beektaa taatee kana kan sii kennaa jiru mootummaa ta'uu isaa beekadhaa. Rakkoon isaa siyaasa, rakkoon isaa madda isaa booruu qabaafitu yeroo hundaa qaawwaa gajjallaa gararraa bitaan mirga kaabaaf kibba baallixaan sitti agarsiisee ajandaa sii kennee si joonjessa mootummaan kun jechaadha. Kan badee jiru maanni siyaasa sanaati. Arras dhugaa tokko kan isinitti muraa dhufe irra guddaa samaan ajandaa diinni sii kennu mataa cabdee mana wayyaa moofee tokko yeroodhaaf irra buusaa deemu erbe lafanni uratetti lafanni qaawwaa qabutti qaawwaa isaa duuchaa deemuu ni dandeessa. Garuu suphitee gaafa daangaa darbu isa harree itti fe'an kana dibdaabaa harree isa jedhan sana isa goota yookaan gattee moofaa wayii gatteetu waan biraa falatta malee utuma erbitu inni mteetti erbites urataa yoo deeme gataama deemtaa jechaadha. Siyaasi biyya sana akka kana ta'eera. Sadarkaa suphamuu hin dandeenye raggeedha. Sisimoo biyya sana sadarkaa qaawwaa biyya sanaa dadhabina biyya sanaa suphuuraan keessa jiraattu miti Oromoodhaaf. Oromoon kaabaan ikkottu kibbaan ikkottu ba'aan ikkottu lixaan ikkottu itti gallikee Oromoof Oromiyaa taate walaba jaarrachuu duwwaatu fala waarasii ta'a. Isa kana immoo qaawwaa diinni sitti agarsiisuun gadi baatee kunuu asiin banne asiin cabne jettee caraanaa ajandaa jarri sii laataniin iddoo tokkotti gaafa duukunuu abaluutu akkas ta'e waan bu'aa buune tokkoof iyyuurra isa bu'aa buusuuf waa gochuutu gaarii ta'a. Fakkeenya tokkoon isinii kaasa. Giddaa kiiramuu keessatti gaafa nafti nyaanneen gada dhuftee Oromoof itti deebite miidiyaan kun abidda buusee boba'aa ture baay'een isaa. Garuu namni nafti nyaata tokko ajjeese jira. Olola miidiyaatiin jechaa kooti. Garuu fudhattee fudhachuu baattes waraanni bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo kumaaf achirratti 10 wayii dhuman sana dachaa isaanii dhibba meeqarraa lafarraa duguugeera. Achumatti giddaa kiiramuu keessatti warra Oromoo irratti tarkaanfii fudhatee fi fakkaattota ta'e adabbii kanan jedhamne lafarraa duguugeera. Fudhattee fudhachuu baattes gaa. Ilaa ololaan nuti hin taane hojiiraan kan baasee gumaa uummata keenyaa baasee lafa uummata keenya irratti salphina uummata keenya irra gaa'aa jiru kan uummata keenya irraa qolachaa jiru waraana bilisummaa Oromooti. Waa isaa leellisuun barbaadu. Kunoo nama amma kana dhume asirraan dhume gaafa jennee dubbannu tokko waa dubbachuun yoo qaamatti dubbattu tokko qabaatte yoo qaamatti itti dubbattu moo falasii kennu jiraate yoo dubbatte cubbuun qabu. Oromoon biyya sana keessatti dubbachuu miti gamoo samii keessa ol fagaaturra dhaabbate yoo dubbate sareetu asiin darbee jedhee namni si dhagahu jiru mootummaan biyya sana dhimma Oromoof Oromummaa laallate hundumaa irratti jecha. Kanaaf eega bu'aasiin buusatee iyyuun kee caraanuun kee ciniinnattee warra diina kana dura dhaabbachuu danda'u eenyutu dura naa dhaabbachaa jira jette. Maaliif beektaa? Kan rukutaa jiru afaan Oromoo dubbachaa fakkeenya Boorana keessatti argitaniitu. Dargaggoota lamaan sana fuudhanii ajandaa garaagaraa qabdu tottaniif ni irraa darbee tuttuquu barbaada. Dargaggoota Oromoo sana mana dhaaraa baasee kan ajjeese afaan Oromoo kan dubbatanii milishaa yookaan poolisii Oromiyaatii maal irraa humna addaa Oromiyaa warra jedhaman kanaara jecha. Jaallattu jibbitus meeshaa diinaaf kan baatee jiru ilmaanuma qubattootaa kanaadha. Ilaalcha qubattootaatiin warra booji'amee jirutu Oromoo akkasitti salphisee ajjeesaa deemtaa isaa miti jechaadha. Akka sareetiin ilaalu Oromoo yoo ajjeese. Maan siyaasa biyya sanaatti akkasitti akka Oromoo laaltu godheessi qaree gadi baasa. Meeshaa baatee afaan Oromoo dubbachuu isaa duwwaa laaltee tati kun Oromoota akkamitti Oromoo akka godhe jettee isumayyuu dubbatta. Eenyutti maal taran gaaffiin kun? Rakkoo uummata maaliif Oromiyaan bal'oo wanta taateef gamaaf gamana kaabaa kibba baaf lixa wal dhageessisuu fi rakkoo iddoo tokkotti ta'e ol ka'ee akka mul'atu gochuun waan gaariidha. Garuu falan argadha jetteeti kanatti seera biyya sanaatti kunoo poolisiin akkas gochuu qaba garuu poolisiin kun akka godhe jettee gaafa dubbattu poolisoonni kun gaafa leenji'an Oromoo kan ta'eef Oromoof Oromummaa lafarraa balleessaa dhabamsiisaa yoo ajjeesti namni tisiisa ajjeesee jedhee gaafatan jiru akka barbaaddeetti akkasitti tolutti ajjeesi jedhame ilaalcha ilmaan goobanaa daanceetiin caasan Oromiyaa guutummaa keessa jiru ilmaan goobanaa daanceetiin hoogganamaa kan jiru tarkaanfii akka inni Oromoo salphisuuf baruma goobanaanis akkasitti abbichuufaa lafarraa duguuge sanatti ilmaan tuulamaa lafarraa duguugaa ture sana Oromoo lafarraa duguugee qeessaarraa mancaasaa ture sanatti arras harcaatonni isaa ijoolleen akaakilee fi abaabilee isaatii walitti yaatee ilmaan qubattootaa wajjin ijoolleen goobanaa daancee jala sararaa fudhadha. Jaallattanis jibbitanis bulchiinsa Oromiyaa guutummaa guutuutti harka ilmaan goobanaa daancee jira.
Ijoolleen goobana daancee kaabaa dhufuu dandeessi, kibbaa dhufuu dandeessi, ba'aa dhufuu dandeessi, giddu galeessaa dhufuu dandeessi, eessaayyuu dhufuu dandeessi. Ilmaan goobana daancee jedhamu. Caasaa kanatu gaara keessumaa immoo maqaatuu lamaa jala gugatanii aangoon nurka jireessa jedhuun nama isaan fakkaataniif akka ilaalcha isaaniitti yaadan lafa godina biraarraa nama akka isaaniitti yaadan dhaban namuma isaanii kallattiidhaan ergachuudhaaf maqaatuu lamaa jala gugatanii uummata Oromoo walitti buusuuf garuu waa tokko beekadha. Bara goobanaan Minilikii wajjin waliin ta'ee ilmaan Tuulamaa lafarraa duguugaa ture. Kanachirraa si duguugee yoo goobanaadha bada si jedhee Oromoon sakkoomandoo ta'e Oromoo Mancaas jara kana Oromoo baqatee iddoo garagaraatti godinaalee Oromiyaa garagaraatti baqatee Tuulamarraa baqatee deeme namni ofirraa ittise tokko hin jiru. Maaliif sirna sanatu diina Oromoo keessaa ba'eetti dhimma ba'ee Oromoo buqqisaa jira jedhee waan yaadeef jecha arras akkuma kana garuu isaan maal barbaadu? Kalaqa isaan Oromoo keessa kaa'uu barbaadan ijoolleen goobanaa ammaa kun xinnoo abshaalummaa dabalanii dhufanii jiru. Aangoon dhumaan nurka jira. Kan aangoo keenya dura dhaabbatu warra maccaa kana jara kana dhabamsiisuu qabna si jedhu tarsiimoon oppidoo diinni tarsiimoo isaanii diinni tokkoffaan isaanii abaawoodha. Abaawoo yoo bade duwwaatu jiraachuu dandeenya jedhanii yaadu. Ijoolleen goobana daancee amma aangoorra jiran kun tokkoffaa irratti kan isaan dura dhaabbachuu barbaadan kan isaan aangootti yoo dhufan nu balleessu jedhanii yaadan ijoollee maccaa jedhaniitu akkasitti gandummaadhaan uummata Oromoo addaan qoodanii ilaalcha kanaanitu poolisii leenjisaniitu ajajaan poolisii ilaala godina garaagaraa irratti warra ramadamaa jiran akkasittitu Oromootti taphachiisaa jiru. Garuu waa tokko beekadhaa isin ijoolleen Tuulamaa jettanii maqaa Tuulamaatiin PP keessa jirtan bakka bu'aa Tuulamaa akka hin taane Oromoon kutaa kamiyyuu beeka. Isin bakka bu'aa ilmaan goobanaa daanceeti. Waan abaabileen keessan karaa tambis Itoophiyaa jalatti Oromoo cafaqee gashuudhaaf isa goraa jirutti Oromoo deebisuuf warra tattaafachaa jirtan wanta ta'eef garuu itti gaafatamummaansa furachuu baaddees siif fakkaattota kee golee Oromiyaa hundumaa keessa jiru. Ilaalcha qadiidaa wannabee warra qaban, ilaalcha goobanaa daancee warra qaban, warra hayyoota Oromoo dhabamsiisanii mana hidhaatti naqanii isa kaan qalanii lafarraa balleessan akkuma sana waan gochaa jirtuuf situ keessaa secaame keessaa funaanamee tokko lamaan yeroo gabaabaa keessatti murtoo kee argataan ala ammati gosati keessa da'atte maqaa Tuulamaatiin maqaa maaliitiin asiifachi deemte diraamaan as hojjettu kun itti milkaa'uu hin dandeessu siin qabate Oromoon akka wal nyaatu yaada keettamma kunoo si marsee jira si fixaa jira kunoo kanaafitu as keessa kattaa keessa kan jiru burraayyuu keessa kan jiru kunoo akkasii nu marsee jira akka abbaan duula paarlaamaa keessatti dubbate isa kanaan qabattee arras kan siif hamaa ta'e jara kana jettee olola toofaa jirtu kanaan Oromoon wal irratti ka'u tokko hin jiru. Kana biddeen abjuuti garuu waa tokko sitti siif fakkaattonni kee hojii kee hojjechaa jiran garuu yeroo gabaabaa keessatti golee Oromiyaa hundumaa keessanii qulqullaa. Kanaaf arra meeshaatti laattee kan socho'aatti jiru afaan Oromoo dubbatu iyyuu malee ilaalcha nafxanyaa warra qaban ilmaan goobanaa daancee ilmaan qadiidaa wanna beefee jara kuni jechaadha. Warra ilaalcha seesee qaban dabalatee jechaadha. Kanaafuu kana Oromoon adda baafatee beekeera. Kanaaf egaa Oromootti wanti amma hubannaa keenya irraa dubbachuu barbaadu ajandaa sii kennamu ramataan cabe. Amma gaasa Booranaa irratti maaltu ta'e? Garuu maanni waa tokko beekadhaa ilmaan Oromoo. Ergaa isaan Booranaa irratti dargaggoota sana ajjeesanii Oromoota akkasitti viidiyoodhaan dabarsanii maanni yoo jette Oromoo biratti waa tokko lafa kaa'uu barbaadan. Oromoo kutaa biraa yeroo darbe akkuma yaadattan jala bultii eebba shaagiree keessa waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa irratti waraana inni leenjisee gadi baasee isaaniin miti gaanfuma Afrikaa iyyuu yaaddesseera. Suuraa waraana bilisummaa Oromoo fi suur-sagalee viidiyoon isaa ba'ee mul'ate kun baay'ee yaaddoo hamaatti buusee jira. Maaliif immoo Boorana filatanii maaliif Booranatti dhaqanii ajjeesuu filatanii yoo jette ergaa tokko dabarsuu barbaadan warri PP kun. Kunoo waraanni bilisummaa Oromoo dheengaddasuma magaalaa kanatti eebbifame kunoon immoo magaalaa kana keessatti ajjeenne waraanni bilisummaa Oromoo maal godhee jara kanaaf dhufee maal dhaabbatee wabii maalii dhaabbatee fi waraana bilisummaa Oromoo yaada seetti amma humna seetti oppiidoon gaama diraamaa seen hojjete keessatti xiqqeessite kunoo Booranatti dhannee kana gochaatti jirra maal fiddaadha. Oromoo kutaa biraa keessa jirutti maal dhuguma Booranatti dheengaddu waraanamni kun eebbifame akkamitti waraana irratti harkaan fi akkasii furachuu didee jara kana akkamitti Oromootti akkasitti taphatama isa jedhu ergaa akkasii dabarsuu barbaada. Garuu waa tokko beekadhaa ilmaan Oromoo Boorana mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromoo keessatti adda bilisummaa Oromoo leenjifame gaafa dargaggoon lama ajjeefamu gochaasuu kanneessaa tokko Oromoo irratti kutaa tokko garaagaraa keessatti raawwatu aaree baannanee utaalee gadi ba'ee kan dhukaasa banu miti waraanni bilisummaa Oromoo akka itti loluuf yeroo itti lolu isatu beeka. Sinii galeera miti akka itti lolu yeroo itti loluuf maaliif akka lolu isatu beeka malee
sababa gochaa suukkanneessaa jarri magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti gooteef sababa namni Oromoon jaallate tokko yookaan hayyuun Oromoo tokko mana hidhaa keessa bu'eef waraana bilisummaa Oromoo taalee gadi ba'e abalutti hidhame jedhee dhukaasa labsuun tokko hin jiru. Akkuma yeroo darbe lallabamaa ture jechaadha. Kan akkasitti beekachuun gaariidha. Kan agarsiisuu barbaade egaa waraanni bilisummaa Oromoo hojii isaa ganamaa galgala hojjechaatti jira. Namatti mee miti. Namaan mari'ate yookaan immoo maree yookaan asii nuyi daaspooraa keessa ta'anii warroonni miidiyaa meerree maal gochaatti jira jedhan kanaan gadi ba'ee kan lolutu hin taane maaliif akka lolu akkamitti akka loluuf yeroo itti lolu isatu murteeffate isatu beeka. Giddaa kiramuu keessatti gaafa uummati keenya dhume gaadha hin gadda waraana bilisummaa Oromootiin dhaqee haloo baasi namni jedhe tokko hin jiru. Garuu waa tokko beekadha. Giddaa kiramuu keessatti dhumaatii ilmaan Oromoo gaggeeffameef persentii dhibba keessaa 85 ol kan itti gaafatamu murna seesee ta'uu waakkatina. Uummata keenya giddaa ayyaanaa keessatti giddaa kiramuu kana keessatti naannoo labuufaa jedhamu kana keessatti limmuufaa jiran daliilaafaa jiran kana keessatti keessa naanna'uudhaan Oromoo qawwee of hirkaa qabu abbaa qabeenyaa qawwee of hirkaa qabu tokko lamaan kan hirkaa funaanaa ture maqaa waraana bilisummaa Oromoon caasaa socho'aa jiru caasaa faqqadaa abdiisaa jeneraal faqqadaa abdiisaa dandeen gada dubbii maansaa beekan irraan agadi baasee haasofsiisuu yaadee ture sun innis ajandaa uumuu yaadee ture akka yaada isaatti ta'uu fidide malee. Jara kanatti itti gaafatamummaa isaa fudhata. Ragaa wajjin sitti hima. Sababiin isaa waan yoo jette giddaa ayyaanaa keessa naanna'uudhaan namoota danuurraa, namoota abbaa qabeenya ta'anirraa, namoota meeshaa waraanaa qabanirraa tokko lamaan meeshaa waraanaa Oromoon qabu kan jalqaba irraa hiiksisee kan jalqaba irraa funaanaa ture humna mul'isee seesee hidhachiisanii warra guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa keessa socho'aa ture kan faqqadaa abdiisaadhaan hoogganamu kanatu Oromoo harka duwwaatti hambisuu jalqaba haal duree ilmaan qubattootaa ilmaan nafxanyaatiif kan majeesse isa. Oromoo harkaamoo meeshaa fuudhee eenyutti gurgurachaa ture ilmaan qubattootaa irra dhufanii Oromoo ajjeesan kanatti gurgurachaa ture. Ragaadhaan lafa jira. Bobaayisaaf kan jedhaman obbo Biraanuuf kan jedhaman warri meeshaan isaanii harkaa fuudhame meeshaa isaanii maqaa waraana bilisummaa Oromoo fakkaatee jeneraal jedhanii kan waammatan faqqadaa abdiisaa uummata Oromoo harkaa meeshaa fuudhee yeroo inni maallaqa sarkaa saammate uummata keenya harka qullaatti hambisee meeshaa sana harkaa fuudhee kanammoo isa isaan irratti hin du'an kan ilmaan qubattootaatti keessa jiraatanitti maallaqatti jijjiirrachaa jaratti gurguraa jara hidhachiisa Oromoo harka duwwaa haal duree kan mijeessaa fi mootummaa wajjin hojjechuudhaa fi murna seesee kanatti haal duree mijeessee fi isa quunname maallaqa erguu fi maallaqa sirraan burata Oromoo harka duwwaatti hambisu kan hojjete tokkoffaan isa kana. Kanaaf ajjechaan giddaa kiramuu keessatti hojjetan jara kanatu itti gaafatamummaa isaa fudhata. Namni amma jibbiinsa wayiitiif yookaan rakkoo wayii jararraa qabaa fitu namni dura dhaabbata sitti hin fakkaate gocha isaaniitiif dura dhaabbananitti. Waraana bilisummaa Oromoo diiguurra darbanii uummata Oromoo harka duwwaatti hambisanii uummata Oromoo gaafa du'an marra kan ba'u jaraba quba qabaadha. Jaratu irra argitee akkuma ilmaan qubattoota tooftaan isaanii wal fakkaata isinitti himedha. Kiramuu keessatti jaallattu jibbitus kan uummata duwwaa uummata Oromoo harka duwwaatti hambisee meeshaa harkaa hiike humna warri seesee ijaarratanii faqqadaa mootummaan achi tumsu. Jara kana nama mootummaa mul'isee wal gargaaranii faqqadaa ijaaranii jeneraal faqqadaan isaanii gaa golee Oromiyaan dhuma warra guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa keessa naanna'uudhaan uummatarraa meeshaa hiikee harka duwwaatti hambisee qabeenya isaanii saame arra gaafa Oromoon dhumu immoo isaantu gadi ba'ee boo'uu barbaada jecha. Haa tolu badhu garuu waraanni bilisummaa Oromoo uummata giddaa kiramuu uummata kiramuu keessa jiraatan uummata naannoo Wallagga Bahaa qaqqabaatti jiras qaqqabeeras. Gumaan uummata keenya dhiigi isaanii akkasitti dhangala'ee namni. Haafuuraaf dhiisame malee tokko lamaan biyyootti isee dabalee ilmaan qubattootaa keessa teesse meeshaa hidhattee uummata nagaa lafarraa duguudde qeessaarraa buqqiste kan biyyootti dabalee gumaa uummata keenyaatu dhiigi uummata keenyaa qoore utuu reeffi uummata keenyaa achirraa awwaalame dachee keessa hin galin kan gumaa uummata keenyaa baase waraana bilisummaa Oromooti. Garuu ololuun barbaadu miidiyaa irratti gadi ba'e. Maaliif hojii hojjeta malee inni namni hojii hojjetu silas badaan odeessu beekadha. Asii gaa mul'isee isee amma caraanaa turan kunuu akka godhanii akka godhe eenyutti machuudhaaf iyyita. Gaafa kaleessa faqqadaan gadi ba'ee uummata harka duwwaatti hambisee saamee meeshaa waraanaa isaan qaban jararkaa gaafa niikaa ture gaafa nuyi dubbachaa turre sobdura jechaa turte utuu namni amma irraatti hidhamee jiru jira bara. Warri meeshaa harkaa fuudhe abbaa qabeenyaa Oromoo warra qawwee qaban harkaa jechaa. Kanaaf kan nuyi beekuu qabnu uummata keenyas kan ficcisiisaa jiru diina qabsoo bilisummaa Oromoo warra murna seesee kana keessumaa Wallagga Bahaa keessatti shira deemaa jiru tokko lamaan ga'ee guddaa fi haal duree kan mijeesse mootummaa nafxanyaatiif kan kenne ilmaan goobanaa daanciitii wajjin socho'u warra murna abaa'oo keessa jiru gogaa abaa'oo uffatanii deeman kan murna seesee warra jedhaman kanaadha. Kan Oromoon beekuu danda'u qaba. Boo'icha immoo isaan akkuma mana nafxanyaan gadduma yoo keessa baate maal jette beektu
ilmaan Oromoo Booranatti ijoollee lama ajjeefaman sana akkasittitu lammiin Amaaraa ajjeefamaa jira jedhanii toolola. Si ajjeesanii kaanii muuvii isaa sitti agarsiisanii kaanii boo. Jarri kunis uummata Oromoo naannoo kiiramuu jiraniif naanna'aa san Wallagga ba'aa keessa harka duwwaatti hambisanii meeshaa harkaa guursisanii kaanii har'a immoo kan boo jara kana jechaa. Garuu guyyaa tokko arguu jirra laa Oromoo. Seenaa amma dubbadhu kana seenaadhaaf ka'a. Itti gaafatamummaa seeraaf seenaa jala akka isaan hin baane yoo sobaan cubboo irra kaa'e garuu Oromiyaa yeroo dhiyootti bilisoomti uummata giddaa ayyaanaa keessaa uummata kiiramuu keessaa uummata dalii lafaa keessa eenyu akka saamaa ture saamicha qabeenyaa duwwaa miti meeshaa harkaa hiikkachiisan bara meeshaa harkaa hiikkachiisee eenyutu gurgura faqqadaan immoo faqqadaa fi loltoonni faqqadaa kun Gibraaliin Abiyyiin achitti ijaarratee mul'ni seesee deeggaran kun uummata qubattoota achi keessa jiraatan kanatti gurgure jarri Oromoo irratti akka isaan itti fixan Oromoo harka duwwaa argatanii akka barbaadan akka isaan godhan haal duree kan mijeessee fise jechaadha jalqabaa irratti garuu Oromoon isarraa dubbate jira maaliif caasaa isaanii dheeraadha qaama isaan achi kunoo achirraa dhufe miti tokkoffaa irratti kan Oromoo lafarraa duguugutti kee warra achi keessatti faqqadaan meeshaa Oromoo irraa hiikee dhala Oromoo irraa hiikee ilmaan qubattootaatti gurguratee hidhachiise jaratti Oromoo fixuu jalqabe humna dabalataati kan isaan naannoo isee irraa waammatte haa tola badu garuu waraanni bilisummaa Oromoo isee achi dhuftes isees keessa teessee Oromoo lafarraa duguudde innis iddoon deebinetti argeera isas borseenaadhaaf arguuf jirta hin lallabannu nuti wanta dalagnu miidhaa uummata keenya irra gahu eenyuun caalaa kan dhukkubfatu isa wanta ta'eef hojiiraan agarsiisaatti jira kana beekadha kanaafu kunoo achirraanis jettanii ajandaa garaagaraatiin Oromoo hin joonjessina falli waaraa Oromoo mana yaalaa tokko gaafa rattu mataan na dhukkube yoo jette dhukkubbii mataatii jiranii qoricha mataa siin kennan dhukkubbii mataa waan irraa dhufuu koo hundumaatu qoratu maaliif mataan amma fakkeenyaaf miilli kee yoo dhibee qabaate miilli kee yoo si dhukkubate mataan kee oluma dhukkubfata maaliif qaama kee hundumaa miira isaa kan sitti sammuu keeti mataa keeti wanta ta'eef mataan dhukkubfata malee sababa mataan dhukkubfate miti kana maalli adda baastama yoo jette qorannoo ogeessi fayyaa geggeessuunitu adda baafameetu daawwaan sii kennamaa jechaadha kanaaf arras Oromoon kan inni goruu qabu rakkoonsaa eenyudha rakkoo wanta kanaa madda kanaa eenyudha Oromoo kan beelessaa jiru Oromoo kan fixaa jiru eenyu yoo jedhe ilaale sirna biyya sanaati sirna nafxanyaan biyya sanatti waggaa 250 jaarrateet Oromoo fixaa jira isatu Oromoo beelessaa jira isatu akka Oromoon ungeeraan dhumu taasise dhumuusaatti gammade Oromoo lafarraa duguugee lafa sana yeroo barbaadetti dhaqee irra taa'uudhaaf akkasitti kan deemaa jiru jara kan rabbi immoo iseeyyuu kaasaatti jira ammalee warra tokko jiru amma hayyoota Oromoo warra jiran diinni tokkoffaan jara kana bara diinni biraanis hayyoota Oromoo warra miidiyaa irratti fiiddee fi dama fakkeenyaa fi gidduu kana waan haasa'amu ani waa'ee jaraarraa haasa'uun iyyuu yeroo qisaasuudha akka saree arrabsiteetu warrumti Tigiree miidiyaan Tigiree akka saree eessa jirti hayyuun Oromoo aktiivistiin Oromoo dookteriin Oromoo eessa jirti maal hore jettee arrabsiteetu akka kaleessumti borumtaa isaa immoo fiddee jaruma miidiyaa seera taasifsiisti jechaadha waa'ee gaarummaa akka isaan dubbataniif anamma waan hin beekne tokkorraa maaliif geerarta waa'ee waraana bilisummaa Oromoo hayyoota warra miidiyaa irratti fiiddee fidu kaabinee PP kan yookaan ijoollee OPDO kan waan isaan ilaallatu hin qabu waraana bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo wajjin quunnamtii tokko hin qaban waraana bilisummaa Oromoo maal akka inni goruuf maalitti akka inni jiru hin beekan yoo barbaadani maqaa isaa jijjiiru yoo barbaadan 40 50 qabna jedhanii diinatti nu dubbatu jechaan utuu beekanii kanuma godhu jechaan utuu hin beekni iyyuu kan akka dubbatan jechaan kanaaf jarri kun waa'ee waraanaa akka jettee achiin deessee geessee si maaloo geessee waboon eessa jirti warra jedhan kana waboon eessa jirti utuma jedhamu arra miti waboon eessa jirti kan jedhamu waboon eessa geessi jedhanii warri tuffatanii dubbachaa turan arra kan biqilan sitti hin fakkaate durumaan turan jara kana maan waboon hojiiraanitu cabsee gochaaraan itti agarsiise bira kute malee ololaa akka jaraa olola deebisuudhaan miti jaraaf deebiin kennin waan irraan beennetu dubbachaatti jiru anama waa'ee PP waan irraa dubbadhu hin qabu yoo isin ammeenya isin Oromoo irratti goote Oromootti meenala loltuuwwan mana kana qabdi achirraan baastee siraan gashite waan hin beeku hin qabu waan hin ta'eef jecha jarri kun hidhata waraana bilisummaa Oromoo wajjin yookaan qabsoo bilisummaa Oromoo wajjin hidhata tokko hin qaban warra hayyoota jiranii asii iyyan kun maaliif iyyuu maaliif waraana bilisummaa Oromoo kana irratti moololoofu yoo jette waatu jalaa irrate dur yeroo waraanni biyya ollaa keessa jiraatu asii mul'isee isa jara takaalate maqaa jiraatiin miindaatti nyaata maqaa jiraatiinitu waan barbaade godhata maqaa adda bilisummaa Oromootiin yoo haasaan godhamu jiraate dhaqee haasaa irratti dhiibbaa uumuu barbaade dippiloomaasiidhaanis jecha amma isa jalaa citeera jarri kun immoo kunoo jarri kun akkasitti kophaatti akka baanii jiru jiranii wala baaraamatu qabsoo Oromoo gamaaf gamanatti achi harkisaa jiraachaa turanii jecha amma inni kun ta'uu dideera seeseenis qabsoo Oromoo keessaa galteetti jarri kunis akka duriitti amma jandaa gara itti harkisan dhaban waboo yoo jiran waboon biyya keessaa qabsoo irra jira isaa hojii waan lafatti wal argan tokko hin qaban siyaasii waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo maal akka ta'e hin beekan adda bilisummaa Oromoo irraa fagoo jiru waraana bilisummaa Oromoo irraa fagoo jiru jechaadha siyaasaa waliin argan wanta ta'eef
Kanaafitu gaa waan godhan sababa dhabaniif gamaaf gamana afarsuu barbaadu jechaadha. Achi harkisuu barbaadu. Ammoo nama wajjin wallaansoo qaban dhaban. Nama deebii kennuuf hin qabanii jechaadha. Maaliif waraana hojiitti jira, dhaaba hojiitti jira malee jira hojii yeroo itti gattaa haasa'uu hin qabu. Dursee isheetti dhufee faallaa jira dhaabbatee ololoo oofaa jechaadha. Jarri kunis qabsoo Oromoo keessaa galaniiru. Garuu ololaan keessaan galle ololoo oofuraan keessaan galle. Garuu dhugaan lafarra jiru hidhata waraana bilisummaa Oromoo wajjin hin qaban. Munni seesee maqaa baawwatiin sochoos hayyoonni maqaa miidiyaarraa gamaaf gamana fiiganii achi rukutan kunis hidhata waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo wajjin hidhatan qaban. Warri maqaa baawwatiin sochoo keessaa galaniiru. Warri sun madurumayyuu abaaf WABO wajjin waliin beekanii achuma jiru ammayyuu jechaadha. Atakaaroon gamaaf gamana amma jarma gidduutti yoo seeseemaa fi jarri kun hayyoota miidiyaa ofiin jedhan malee waa tokko miti. Waa'ee dhaloota qeerroo daasporaa keessaa yoo ta'e qeerroon daasporaa keessaa sirba Oromoo fi sirbitoota Oromoo beeku malee qabsoo Oromoo irraa fagoo jiru jarris. Quba qabaadha. Maaliif dhaloota miindaaf miidiyaatti amanatu uumame waggaa 5-6 kana keessa. Nama miidiyaarraa dubbatu isaaniif qabsaara miidiyaatti isaaniif dhaaba malee isa waa'ee dhaaba adda bilisummaa Oromoos ta'e waa'ee dhaaba Oromoo kan biraa yoo jiraate waa'ee isaarraa waan beekan tokko hin qaban. Namni isaan miidiyaa irratti jaallatan, namni isaan miidiyaa irratti beekan isaaniif hoogganaa waraanaa isaaniiti. Miidiyaa isaan jaallatan, miidiyaa isaan jala deeman isaan dhaaba waraana isaaniiti. Dhaaba akka dhaabaatti ilaalu. Kanaaf dhaloota kanatu jira. Dhaloonni kun immoo maal beeka yoo jette gootisaa isuma miidiyaa irraa haasa'u dhaabisaa miidiyaa sanaa jechaadha. Dhaloota akkasitti sochootu uumamee jira daasporaa keessa. Foon lakkaa'e jennaan sombaan tokko jetteera ni mucaatu. Foon lakkoofsisuuf jedhanii maatii gaafannaan foon lakkaa'inaan sombaan tokko jetteera. Sombi foon hin jedhamu wanta ta'eefidha kan hin kana kaase. Ijoollee amma daasporaa keessa jirtu danuusee yoo gaafatte qabsaa'ota Oromoo warra qabsoorra jiranis ta'e warra turanis warra gameeyyis warra buleeyyis yoo gaafatte sirbitoota Oromoo sitti mu jechaadha. Sirbarratti beeku wanta ta'eef dhaloota akkasiitu uumame daasporaa keessattis. Yeroon akka jiru dhibba keessaa kaa'e yoo jette dhibba keessaa qabsoo Oromoof qabsaa'ota Oromoo kan beekan parsentii 2-3 caalaa. Parsentii 98-97 warra dhaloota miindaaf miidiyaatti amanan warra miidiyaa irratti isaaniif qabsaa'ota isaaniiti isaaniif hooggantoota isaaniiti miidiyaan immoo dhaaba qabsoo isaaniiti warra dhaloota akkasitti uumamutu argamee jira daasporaa keessa. Loltoonni isaanii warra sirbitoota jechaadha. Fakkeenyaaf amma isa PP'dhaaf dibbee rukutee OPD'dhaaf dibbee rukutee du'a caalu irratti illee nama shira dalagetu amma gaafa 29 ji'a kanatu Minisootaatti waammatanii wajjiniin dibbee reebuuf deemu Galaanaa Gaaromsaa nama jedhamu. Kana jechaadha. Garuu waa tokko baradhaa. Uummati Minisootaa keessa jirtan. Uummata Awustiraaliyaa jiraaturraa waa tokko baradhaa. Uummata Awustiraaliyaa waan qabsoo Oromootiif gumaacha guddaa godhaniiru torbee 2-3 darbe kana keessa. Innis maanni armee tokko yookaan dubartii tokkotu mootummaa PP kanaaf aarsaa guddaa kaffalaa jiru jedhan. Oromoo afaan faajjessuudhaaf. Achuma biratti immoo istoora wayii qabu jedhan supermarkeetii wayii lafa nyaatatti gurguran biddeen fa'aatti gurguran Oromoodha quba qabaa. Dhimma PP kana irratti Oromoo biizii godhanii falafinnaan jiran uummati Awustiraaliyaaf naanna'aa jiraatu mana dubartii kanaatti hidhattee namni tokko Oromoo yoo bitte dhiiga qabsaa'ota Oromootti qoosaa jirta lafee qabsaa'ota Oromoo irra deemaatti jirta jechuudhaanitu ibsa wayii baasaniitu maxxansatan jedhan uummati Awustiraaliyaa keessa jiraatu. Warra PP'dhaaf ganamaa galgala cichoomee akkasitti iyyee Oromoo afaan faajjessaa jiru mootummaan nafxanyaa bira dhaabbatu kan qabsoo Oromoo keessa daasporaa kana keessatti warra kutuu hin dandeessu. Garuu ofirraa moggeessuu dandeessa. Waan inni qabuun dinagdeedhaan maaliin irraa ofirraa moggeessuu dandeessa. Garuu uummati Minisootaa immoo nama qabsoo Oromoo isa kabiraadhi isaa qabsoo Oromummaa isa waraanas ta'e hin beeku deggeraa dhaabaas ta'e hin beeku deggeraan isaa PP ma deggeraa qabsoo Oromoo keessa jiru Galaanaa natti miyoonaan jette. Nama garuu gaafaa caaluun yoo xinnaate yakkan Oromoo irratti godhe sitti hima. Nama gaafaa caaluun obbo Baqqalaa afaan akka dhemanii shoora guddaa taphate. Jawaar Mahaammad akka inni dhamuuf nama shoora guddaa taphate Galaanaa Gaaromsaatu ji'uma kana keessa Minisootaatti waamtee fedhu kaata. Hangafa qabsaa'ota warra PP artistoota Abbeesaa Tsaggaayee Dandanaa taane kan qabsoo Oromoo burjaajessee gamaaf gamanaan asiifachi jedhanii achi keessatti of ijaaranii akka dhalataa naannoo giddu galeessaa jechuun shira artistoota Oromoo irra dalaguurra darbanii ajjeechaa caaluun wal qabatee hoogganoota Oromoo hidhamuudhaaf shoora guddaan miidiyaa irratti dalagaa ture tokko lamaan beetu miidiyaa irra jira waan inni irra deebi'ee itti muqaba. Nama kanatu Minisootaa keessatti waamtanii wajjiniin borseenaadhaaf itti gaafatamuuf teessu. Warri waamtanii afeeraa jirtan kunis cubbuu yoon irra kaa'e dhaqi miidiyaan OBN irratti waan inni jedhee warra hayyootaa kanatu
du'a caaluu kana akkas godhee gara dabarse kana jeesis Oromoora jedhee gaafan Oromooti qoosaa ture hayyoota Oromoo hidhachiisu akka isaan dhumaniif akka isaan hidhamaniif ajjecha sana keessa gadi ba'ee miidiyaa irratti dubbate haasaa Shimallis Abdiisaa dubbate haasaa eenyu uumaati isaan kun taakkalee uumaafaa kana tiimii sana milkeessaa kee dabalatee yeroo sana akkasitti hayyoota kana karaa irraa kaasuun uummata Oromoo dargaggoo qeerroo meeqa lafarraa warra ficcisiise keessa nama tokko faaranii miidiyaatti gadi ba'ee dubbachuudha. Har'a maal goota Minisootaa keessatti simattaan jechaan Minisootaa keessatti yuuma kana keessa simatteetu nama reeffa isaarra dhaabbatee Oromoo hisis nama reeffaa caaluurra dhaabbatee Oromoo ficcisiise qeerroo eessumaa caaluurra nama ajjeesise jara kana waamteetu simattaa jechaadha Minisootaa keessatti uummati Minisootaa jiraattan garuu seenaadhaaf ta'e maaliif beektaa Minisootaan kun akka minaan karattu wal mattanii jirtu qabsaa'aan keessa jira hattuun keessa jira gantuun keessa jira xawalwaalleen keessa jira jara kana wajji wal mattaniifitu warra dhiiga Oromooti taphate warra dhiigaa caaluu gara dabarse fiddee konsertii qopheessitee fi waamtee irratti dhiichista seenaadhaaf gaafatamuuf jirta maaliif beektaa haqi Oromoo guyyaadhaa guyyaatti tuma Oromoon diduujuu dhiibbatee gadi ba'aa jirta warri irra wanta kana qindeessuudhaan addudurummaadhaan hojjechaa jirtan warri tu beektanii beekaa kana gochaa jirtan isinitti meera maaliif beektaa dhaloota daasporaa keessa jiru kana akka qabsaa Oromootti kan isaan ilaalan eenyudha sirbitoota kana sirba isaanii argu isaanis sibboo argu jechaadha dhaloota sirbitoota akka loltoota waraana bilisummaa Oromoo yookaan dhaaba Oromoo tokkotti ilaalu wanta ta'eef jaratti yoo fiddamma daawwannaa baay'ee bira argachuu dandeessa miidiyaatti yoo dhiyeessite viyuu baay'ee bira argatta maaliif qabsaara jedhee beeka wanta ta'eef garuu warra dhugaa lafarra jiru dhugaasaa warra beekutti garuu inni kun nama ajechaa caaluu booddee hidhamuu Oromootiif dhumuu Oromootiif warra shoora guddaa qabate keessaa nama tokkodha Galaanaa Gaaromsaa ati fiddee naa simachuuf deemtu godhe garuu seenaan si gaafata uummata Minisootaa uummata Awustiraaliyaa bara hattuuf xawalwaallee akka minaan kanatti waliin mattanii baatanii wajjiniin takka koominitii keessa gashitanii takka maal keessa gashitanii maskiida keessas waldaa keessas waliin rukuttan deemtan kana yeroo itti salphattan fagoo miti har'a garuu uummatuma gurra buusuuf isinitti himaa jira waan isin gochaa jirtan kan beekaa warri goran jiru amma warri piippiirraa abdii qaban warri wayyaanii jala deemanii waa butachuudhaaf yoo waa ta'e waa taana isa jedhuun abdii goggogaadhaan warri socho'aa jiran jiru ammayyuu garuu samiti dhugaasaa Oromoon beekuu danda'u qaba maalitti akkasin jirtan kanaaf warri Galaanaa waammattee achi dibbee rukutaa jirtu dhalootuma qabsoo Oromootti danqaraa kaa'uudhaaf deemtan warruma piippii wajjin hojjettan irra keessaan qabsaa Oromoo fakkeessan miidiyaatti gadi baatanii waan biraasaa karaa dida duubaatiin immoo akkuma seesena baa'u keessa teessee gootan warra hayyoota Oromoo diraamaa hojjettan kanatu kana fidate garuu meechumaan gaafadha waan inni OBN irratti ibsanni gaafa sana kenne gaafa caaluun du'e kenne dhimma hidhamuu obbo Baqqalaas ta'e hidhamuu Jawaaris ta'e hidhamtoota Oromoo eegasii booddee hidhaman hayyoota Oromoo hidhaman hooggan Oromoo hidhamaniif ibsanni gaafa sana miidiyaa OBN irratti kennaa ture ajjechaa caaluu wal qabate waan inni dubbate sana dhageessisaati isuma dhageessisaa kaati mee kana maaliif jette gaafa sana jira gaafadha warri miidiyaa waa'ee artistii waa'ee maalii xibaaruu kee dhiisisa gaafadha sani kaaffee meeqa banate birri miliyoona meeqa itti kennanii achi baasan immoo ofii isaanii waa meeqa godhan waa'ee isa dhiise gaddeebi'anii haasa'u waa'ee piippii haasa'u yeroo kana miidiyaa irratti kanaaf akkasitti baradhaa keessumaa uummata Oromoo daasporaa qulqulluu warri taatan warri dhugaa Oromoo ganamaa galgala hojjetan Minisootaa keessa jiraattan warra mootummaa kanaa wajjin hojjetu karaa galgala jira wajjin zuumiitti mari'achaa guyyaa dhufanii qabsaa Oromoo fakkeessan Oromootti himuu danda'u qabdu Oromoon inni haqa ammoo qe'ee isaanii naqina ofirraa moggeessa istoora qabataanaan istoora isaa naqi mana nyaataa qabataanaan achiin hin beeyin inni yeroo sana yoo obboraa deema garuu maanni rakkoon qabsoo keenya qancarsaa deemaa jiru maanni beektaa hattuus gantuus waallees walii wajjin waldaa tokko irratti walii wajjin waan garaagaraa gooteetu uummata Oromootti gadi baasti anamma gaafti sittin himaa keessumaa warri miidiyaa gaafati waan xiqqoo isin sii kaasa milkeessaa miidhagaa fittu ijoolleen Amboo keessatti ficcisiise keessumaa ijoolleen Tuulamaan ni ficcisiise ijoollee Tuulamaatiin jala achi keessatti maadhee goobanaa ijaaree maqaa Tuulamaa jala gugachiise ijoollee Maccaan achi keessaa duguugsise isatu na dura dhufa lubbuu meeqa akka inni balleesse nama meeqa mana hidhaatti akka nu gursiise tiimiin isaa sun jechaadha maqaa ijoollee goobanaa of ijaaruudhaan ijoollee giddu galeessaatti jedhanii maqaa ijoollee Tuulamaa jala gugachuun kan Tuulamaa bakka hin buune jarri kun ammas jala sararisitti Tuulamaa bakka hin bu'an goobanummaa hafuura baabilee isaaniitu itti dhikkifata akkuma ilmaan qubattoota hafuura miyyeessee Minilikiin hojjettu jarri kun hafuura goobanaatiin hojjetu diina jala galanii diinaaf Oromoo salphisu Oromoo lafarraa balleessu Oromoo gandaan goosaan lafarraa duguugu jechaadha
gaafati milkeessaa miidhagaa kee fiddee asirratti natti baarsistu gaa ijoolleen ni dhabamsiis ijoolleen ni dhaattu guretu natti mul'ata. Sadarkaa gad deebi'ee sadarkaa goosaan Oromoo gad addaan qooduu nama godhetu siif dhiifama godheedhaaf jettee fide jechaadha. Lubbuu badee maalitti gaafatamummaa maaliif fudhate? Ameerikaa keessa jiraatee hafa sitti fakkaate bor gaafa waraanni bilisummaa Oromoo iddoo isaa qabatu oppiidoon tokko lamaan baasti warra walii wajjin daba gooti. Taayyama tora gaa irratti bee Ameerikaatu morma see qabee dabarsee kenna milkeessaas yeroo sana Oromiyaa bilisoomte irratti arguuf jirta kanammoo. Arrasiis Minisootaa keessa makattee waame kan bukeessitu maal akka gochaa turte tokko lamaan of saaxiluuf jirta saaxilamuufis jirta. Barri isaa fagoo miti. Garuu amma danda'ametti qabsoo Oromootti amma isinii danda'ametti afaan qabadhaa irraa ta'a. Yoo dadhabdan yoo waa gochuu dadhabdan afaan qabatanii taa'uun waa tokko bara. Kanuma isiniin jechuu barbaada. Uummata Oromoo gumaa uummata keenyaa rakkoo uummata keenyaas waaqa gadiitti kan furu siyaasa biyya sanaa mancaasee kan buqqisee waan Oromoof ta'u waan Oromootti kabajoo dachee isaa irratti akka hin duune dachee isaa irratti akka hungeeraan hin miidhamne Oromoof Oromiyaa kan misoomsu waraana bilisummaa Oromoo duwwaadha. Kaayyoo adda bilisummaa Oromoo duwwaatu galmaan sigaa. Achi guurtee nama miidhame gargaaree rakkoo tokko hin qabu sarara garuu xiyyeeffannaan Oromoo inni guddaan irratti ta'uu kan qabu yoo xiqqaate waraana isaa bira dhaabbachuu duwwaadha. Yoo xiqqaateedha inni kunis. Kanaan ala fala biraa tokko hin qabu. Goofan dibantes Oromoo bor kutaa biraa immoo salphina raawwachuu hin dandeessu. Maaliif isaa biizineesiidha mootummaa kanaaf? Yaa nama 20 nama 10 wayajjeesee kunoo goofan akkasii bante mini asirratti kiiramuu irratti borimees dhaqeetan immoo akkasii shawaa keessatti immoo lafa akkasiitti waa godha. Arsii keessatti immoo akka godha goofan dibba nama qaba. Isaaf amma jijjiirama maallaqaa ta'aa jira jechaa lubbuu Oromoo dhumu. Ati uummata sana gargaaruuf jetteeti. Garuu mootummaan maal sirnatu Oromoo kana godhaa jira isaan beektati. Yookaan beekama godhaa jirta jechaadha. Sirna biyya sanaatu Oromoo akka godhaa jira. Oromoo fixaa jira Oromoo hungeeraan akka dhaamu kan godhaa jiru jira kana. Silaatuu Boorana keessatti loon isaaniitu hin dhumin bishaan bootteeraan guuruu ni danda'ama. Maal jara keenyaa maaf gorattu naannoo raayituu keessatti raayyaa abbaa macaafaati miti bishaan bootteeraan geessee uummata keenya du'arraa kan oolche. Mootummaa kana gargaare utuu raayyaan abbaa macaafaa yeroo sana gargaarsa uummatarraa guuranii dhaqanii jara kana bira dhaabbachuu baatanii uummati baalee naannoo raayituu jedhamu keessa jiraatu silaa maal ta'eera yoona du'eera mondu hungee sanaan gogiinsa sanaan garuu waan warroon akka raayyaa abbaa macaa kun godhaniin uummata sana salphinarraa oolchanii du'arraa oolchanii amma danda'anitti. Garuu gaa mootummaan ta'e jire waan hundumaa irraa kutee gaafanna akkasitti beelesse gaafanna akkasitti loonsaa jalaa dhumu ati immoo maan goofan dibanteetu uummata sana gargaarta waan gaarii gargaaruun uummata kee garuu uummata kee kan beelessaa jiru kan akka hungeenatti taphatu godhee haal duree mijeessee jiru mootummaa kana ta'uusaa beekadha. Kanaaf bishaan madda isaarraa booree yoo madda isaarraa calalsiiste malee calaluu hin danda'u. Siyaasi biyya sanaa impaayera Oromiyaa irratti ijaarametu Oromootti taphachaa jira wanta ta'eef impaayera Oromiyaa irratti ijaarame irraa diiguu duwwaatu Oromoo irraa boqonnaa fida Oromoo irraa du'a dhaaba Oromoo irraa buqqa'uu Oromoo irraa beela'uu dhaaba. Kuusaan midhaanii yookaan magaaziniin inni jedhamu akka biyya sanaatti midhaan eessa kuufamee jira Arsiidhaa Baalee keessa kuufamee jira biyya sana kan nyaachisu jedhamee jira. Utuu achi keessa kuufamee jirutu uummati raayituu beelaan dhumaa jira utuu achi keessa kuufamee jirutu uummati Arsii beelaan rukuta malaan lafa lalistuu akka kanarra jiraatanii. Maaliif siyaasatu si beelesse siyaasa biyya sanaa ta'e Oromoon akka beela'u Oromoon akka dhumu goraatti jira isa kana beekadhu. Siyaasa biyya sanaa immoo ololaanis ta'e miidiyaa irratti waa meeqa jennee miti. Keessa baatee amma milishaa naannoo Amaaraa tokkotu Oromoo Amaaraa tokko yoo ajjeeste Oromoo 100 ajjeesse jenna inni kun illee ajandaa sii ta'a. Utuu waraanni bilisummaa Oromoo jiraanne maan Oromoo 100 ajjeesuu danda'a beekadhu. Garuu salphina sanarraa kan oolchaa jiru Oromoo kan salphina guddaa sanarraa oolchaa jiru ajandaa jiraa fuutee warra miidiyaa irratti afarsiisu hayyoota warra finjetu kanatu hundaan waraana bilisummaa Oromoo hafuura balleesse warra karaa seelli xundumaatiin mataa seerkute biyyootti dabalaa jiru kanaadha. Kabaja kan sitti horaatti jiru. Dhuguma silaa akka jettuun gooti maal saayikooloojii kee caccabsiteetu qalbii kee eega caccabee booddee isee waan barbaadisi goote jechaarutu waraanni kee hin jiraanne waraana kabaji sitti horaa jiru dhiiste. Miidiyaa irratti gadi baatee kun akka nuun jedhan jettee ajandaa gootee haasoo ati warra miidiyaa itti viiyoo argattaa deemtaa kee miti. Oromoo kan biraa irratti immoo afaan kee tiittee gaafa itti dubbattu Oromoo afaan sana nageenya illee waa tokko nagoo ture bara. Gaafa immoo afaan Oromoo tiittee kun akka jira jettee ani yuunii hiikeen hime kunoo malee sirraa dhagee. Gaafa akka jettee Oromoo kan biraa irratti qolqalbii isaa irratti maal akka uumaaltu beekta. Haa tola badu garuu qolqalbii uummata keenyaatiif sammuu uummata keenyaatti kabaja kan godhaa jiru waraana bilisummaa Oromooti. Olola miidiyaa irraa kan hin qabne hojiidhaan Oromoo kabaja kan itti horaa jiru
hojiiraan sirna sana caccabsee kan balleessaa jiru waraana bilisummaa Oromooti. Karra shanan Finfinnee ramu yeroo dhiyootti qaacilee dhumaa gaafa qaacilamu yeroo sana waan ati jettuun arguuf jira. Warri taaltee wayyaanee wajjin hollituuf kana wayyaaneen sitti mufannaa waboon eessa geessachiin baate siin galteetti Oromoota ajandaa laattu jechaan. Kanaaf Oromoo jabaadhaa. Falli waara uummata beelesaa gargaaruun akkuma jirutti ta'e akka inni lammeen beelofne akka inni lammeen buqqaane akka inni lammeen duune gochuu yoo barbaade waraana bilisummaa Oromoo WABO jedhamu duwwaa bira dhaabbadhu gargaara. Ololaan miti. Miidiyaa irratti waa'ee WABO afarsitee miti. Maallaqa qabdu beekumsa qabdu mannaa qabdu hundumaatiin isaaf gumaachi bira dhaabbadhu. Amma wareegama lubbuutti amma irratti dirree geesse lolutti. Kana waada sammuu keetti galiiti waraana kee bira dhaabbadhu. Yoo sana Oromoo irraa beelli dhaabbata yoo sana Oromoo irraa salphinii hafa jirachaa. Kanaan ala gaafuma ganda kee roorroo daangaa darbe jettee warri gadi baatus qaanee. Kutaa biraa keessatti Boorana keessa Gujii keessatti Wallagga keessatti mana gubanii manaa wajjin nama gubanii haadhaa fi abbaa dhaabanii nagaatti dhaammatu jiranii gaafa isaan ajjeesanii abbaaraan intala kee gudeedi jiranii yeroo isaan dirqii waa meeqa gochiisaa turan yeroo sana roorroon daangaa dabare kan sitti fakkaate irra ganda kee keessatti namni 2-3 gaafadu namni 10-20 gaafadu kan gadi baatee farsitu quuqama Oromummaa qabaateetu hin taane quuqama gandummaatiin socho'aate jette inni kun isin baasu. Oromoon eessatti iyyuu Walloo keessatti gaafa Oromoo ambulaansii keessa baasee ajjeesee nafxanyaa sitti agarsiise daangaa utuu ta'e sunis waan daangaa darbee dhabara. Nama miidhamee yaalaaf deemaa jiruu dhabara. Sana faarratti gadi baatee kan hin dubbanne arra sababa ganduma kee godina kee da'ee duwwaaf gadi baatee yoo iyyite inni kun faayidaa hin qabu. Kun ofittummaadha. Of maleessa jedhanidha. Siin ta'u inni kun. Kanaaf Oromoon akka tokkootti waliin yaaduu qabda. Oromoon kutaa hundumaa akka itti yaaduu qabdu akkuma qaama kee hundumaa keessatti qaama kee keessaa yoo qubi miila keetti dhukkube sammuu keetti akka dhukkubbiin dhagaa. Oromoo kaabaas gaafa miidhamu Oromoon kibbaas Oromoon baas Oromoon lixaa gaafa miidhamu dhukkubbii sana wal faana dhukkubfachuu danda'u qabda. Kana wal faana dhukkubfattu taanaan keessaa galii taa'e. Yoo dhiiga akkasii yoo miira akkasii of keessaan qabdu ta'e. Kanuma jechuu barbaada ilmaan Oromoo keessaa bala jirtan uummata keenya miidhame gargaara bira dhaabbadhaa mayyu. Garuu gargaarsa waaraa Oromoo irraa waa gochuu yoo barbaade salphina kana Oromoo irraa hambisuuf Oromoo 100 gaafa jariduu 100 Oromoo ajjeesuudhaan yoo hambisuu barbaade ololaan miidiyaa irratti jara wajjin wal dura dhaabbate ololaan hin dandeessu naftanyaa quba qabaadha. Ololaan caala sokkaniiru miidiyaan jara harka jira jara hin dandeessu arrabaan jara qawweedhaan dandeessa. Waraana bilisummaa Oromootu danda'a jira. Siyaasa jaraas olola jaraa kan danda'u waraana bilisummaa Oromooti. Olola gadi been deebisuuf siyaasa jaraa qawween dura dhaabbata. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo tokko gaafa dhagaan nagaa malee jiraatu isaan. Nagaan qaban. Sodaaraan jiraatu. Maaliif maal akka inni godhaa jiru waan beekaniif. Tokkittiin isaa maal akka inni godhu waan beekaniif. Isaan jiran kana tokkittiin waraana bilisummaa Oromoo yoo xinnaate ishee kashalabee ji'a 2-3 leenjite dhiisitti loltuu Itoophiyaa sirriitti leenjee 400 geggeessite waraanni bilisummaa Oromoo tokkittiinse qorichummaa irra laal quba qaba tokkittiin WABO qabaachuun waraana Itoophiyaan hidhate sirriitti leenjise jedhu 400 geggeessite WABO tokkittiinse hojiidhaan nutti agarsiise ololaan miti 2-3 teelite kaambii 4-5 barbadeesse yeroo ni jala adeemaa yeroo argaatti jira maaf keessatti maal sii godha taa'e hojii sitti agarsiisaa jira diina mala malaan dadhabsiisee gabaa keessaa baasa. Kanaaf WABO bira dhaabbadha wanta qabdan hundumaatiin bira dhaabbadha olola nafxanyaan dhaggeeffatina